Dhugaa namni jechuun beezii qaba beektee waan ofii isaatii qaba. Jalqaba waan ofiirraa kaata. Waan ofiirraa kaatee kana waan sanaa akka inni jalqaba uummatuma soosaayitii keessaa baatee biratti at least fudhatama argachuu qabda. Yoo dandeettii murteessaadha beektee aadaa kee kana akka addunyaattuu beeksisuun hin danda'amu. Dhugaadha. Fakkeenyaaf nuun uummata Oromoo qofa kan otoo hin ta'in kan nu dhaga'e namoota ollaa Oromiyaa jiran kanatu nu dhaga'aa jiran. Kanammoo kan fidee natti fakkaata. Akkaataan nuti aadaa uummata keessaa baasne kana daran xiqqoo ishiidha. Waan ammayyaa kana kanatti mammaaknee gaafa fuulletti baasnu kana jabaa dirqama jaallatudha Oromoo. Jarreen warri afaan Oromoodhaan nageenyee kun warra ollaa keenya jiran illee akka dirqama fudhatan godhe jechaadha. Inni guddaan murteessaan waan qabdu kana uummata siin beekne dura fiduudha. Erga sana sii fideen booda isuma jabeessite akka kaanirra aanu gochuudha. Seegalee amma warri akka daansii kanaas hojjechuun hin danda'amu. Innis waan badaa ta'e otoo hin taane garuu gaafa akka daansii kana hojjettu guutumaan guututti kan keedha jechuun in ulfaata. Kun maali? Jarreen abbaa warra daansii kanatu sirra aanan jechaadha. Isa promootu gochuu waan hin barbaanneef as parsanaalii. Fakkeenyaaf waan Abbush hojjetu tokko nan jaalladha. Ispeeshaalii isa aadaa Booranarraa walleen aadaa hangafa keenya Booranaa kuni sirbameera kanaan dura. Garuu inni immoo waan dhugaa ta'e waanuma soosaayitii sana keessa jiru gaafa akka gaariitti hojjetu amma akka bareedu hundi keenya argineerra. Kan wallee sana jaallate immoo uummata Oromoo qofaa miti biyya keessatti nan arga. Warreen akkuma dura siin jedhe kan isaan illee dirqama akka jaallatan. Aadaan naannoo sana amma akka dhokatee jirudha. Hojii Abbush irratti argee jira. Gatii kanaaf innis immoo bu'aa gaarii qaba waan ofii kana gaafa fuulduratti baastu.